Family akkami nagaa fayyaadhaa jirtu baga jiraatanii guyyaa har'aa waan bareedaa isinii qabadhee dhufee warroonni fuula keessan irraa xabaasaa qabdanii haala kana shaashaa qambaa birqiq jechuu dandeessu isiniin jechuu dandaha. Nagaadha kaa isin fayyaa qabdu ummata fikrii ummata jaalalaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon addaan ciccifte jennaan walitti fuffunaaneen walitti erbeetaniin guuree fidee dhufe. So kanaafuu warroon haaraa taatanii share subscribe gochuudhaatiin maatii nuuf ta'uun dagatinaa. Korkommiin kun kan mana keessaati moo kan maali fayyadamtaa jechuu hin dandeessu. Gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Viidiyoo kana ani shooppii gadhiisuu barbaadeen ture. Shooppis na diddee. Lammata immoo viidiyoon eeraasaa waraaba jennaan na jalaa wanni ta'e bilbilli guutuu na waraabuu dide jennaan walitti funaaneetanii isinii fidee akkuma argitanii roobiidha inni adiin suni yookaan chapaatiidha. Kun immoo korkommii fireeshiidha. Mana keessatti anumatu hojjete fayyaasaa suuqirraa biteetaniini mana keessatti irraa faaqeetaniini goskee makiinaan daakee kunoo akkasuma kunoo qodaatti naqadhee fuula kiyyaa of tajaajilaa jira. Warroonni xabaasaa qabdanii fi warroonni finniin rakkise korkommiin kun baay'ee bareedaadha. Akkuma argitan kunoo qodaatti naqataan jira. Kun chapaatiidha yookaan roobiidha. Asala wajjiniini asalaa fi roobbii kana walitti naqxaniitu waliin nyaachiftanii qodaa burcuqqoo akka ta'etti naqattanii qadaada qabu firiijii keessanii fuula keessan daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 40 ofirra keessanii kuni waan wanni qabu miti waan asiidii qabu miti kuni waan fireeshiidha waan ta'e waan simmiidhu tokko hin qabu. Kunoo damma itti naqataan jira. Dammee haala kanaan itti nam'aa jira. So kanaafuu fuula keessanii haala kanaan qulqulleeffachuu dandeessu. Hordoftoonni kiyyaa warroonni viidiyoon kun isinitti tole share like gochuun dagatinaa isin jechuu barbaada. Korkommiin qodaa sana keessatti naqadhe duraan dursee gaafa duraa yeroo mana keessatti facafacee goskadhe sana viidiyoo waraabeen ture. Sababa bilbilli guutee viidiyoo waan tokko dalaguuf na dhorgee fi dileetii godhe. Inshallah gara fuulduraatti yoo isin hojjedhu naan jettanii korkommii sana haalata itti gorfattan mana keessatti isin hojjechuu danda'a. Korkommii fireeshii isaa suuqirraa bittu jiidhaasa suuqirraa bittanii manatti akka nama dinnicha faaqxaniitu mana keessatti goskattanii makiinaan daakkattanii qodaatti naqattanii kunoo gizee fuula keessan kana qulqulleeffachuu ni dandeessu. Fuula keessanii warroota finniis isin gamsiisu baay'ee bareedaadha. Kun amma nasti gannamee kun dammadha. Viidiyoo addaan cite dhiifaman godha. Viidiyoon addaan citteenna walitti funaanee fidee dhufe maal godhara yeroo hunda viidiyoo namaa hattanaan jettanii na gamsiiftanii koomentii jalatti. Kanaafuu amma waan kiyya fidee dhufe kun dammadha. Korkommiidha. Warroonni fuulli keessanii xabaasaa qabu fuula keessaniif baay'ee barbaachisaadha. Ani duraan jechuudhaaf finnisni numa na gamsiisaa bakka habbaan irratti yaa'e achi yoo naqee qaqqabummoo bakka biraatti darba. Amma galata waaqaa eegganii korkommii kana fayyadamuu eegaleeti finnisni tokko fuula kiyyarraa hin jirtu isiniin jechuu barbaada. Korkommii immoo fireeshii suuqirraa bitaatii jiidhaasaa kana manatti faaqaatii shifeessaa faaqaatii qodaa ittiin dinnicha ittiin faaqxa sanaatiin haphisaatii faaqaatii tiriirra afaa yoo inni gogee immoo torban tokko caalaan fudhatu. Yoo inni gogee isa fuutanii qallaataatti naqxu. Qallaataan immoo isinii daakaa achi booda keessaa baaftanii kun qodaa kanatti naqattu. Akkasiniin jedha namoonni garaa keessaallee dhibee adda addaa qabdaniif korkommiin kun baay'ee bareedaadha. Dhugaa rabbii hin dhulgaaleeti korkommiin mana keessatti hojjetan kun. Isa kana gimmaasha maankaatiin aannan wajjin walii maktee dhuguu ni dandeessa. Ani aannan hin jaalladhu malee silaa ittiin dhugeessin agarsiisa ture. Korkommiin immoo korkommii qulqulluudha. Irdii jechuudha afaan keenya dagadhe abbo. Irdii bareedaadha. Irdii fireeshii kana fayyadamaa. Fuula keessanii baay'ee barbaachisaadha. Madaanitiillee haga tokko namarraa qaqannasaa. Warroonni finniisa qabdanillee finniisa keessan dhabama godhaa. Isiniin jechuu barbaada. Ummata fiqirii hin qabne shiggirii isiniin jechuu barbaada. Kaa viidiyoon har'aa walitti fuffunaaneetaniin kunoo daqiiqaa 30 taate ciniin nadhaatti galaayii nuuf godhaa isiniin jechuu barbaada. Faaxeen heerumuuf qophoofte faaxee maammadoo jajjanutti kaate abitti iimoo keessaa gadi bayiitii meeseen jara dhiisiti fuula keessa daa qabraa godhii isin jechuu barbaada.
ani dooftara ta'ee jira har'aa booda dooftara iftuu yookaan dooftara iftishaa yookaan dooftar fiqir jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu waan ofii kiyyaa fayyadamaa turedha. An duraan fayyadamaan ture qodaama kana keessa hojjetadhee fayyadamaa ture kaleessa dhumate kaleessa dibadhee fixe har'a immoo kunoo har'a hojjedhee irraa dibadhee firiijii kaa'adhe. Qaallittiin kiyyallee hin dibatti normaal birrii makiyyaan dibatti maal goonare lakki jechuun rakkoodha beektani kiraa firiijiin kaffala. Kanaaf iyyuu baay'ee bareedaadha. Irdii mana keessaa malee irdii sattii waxii hojjetamuutiin hin godhinaa siniin jedha. Booda akka fuula keenya nu balleessite rabbi ishee haa balleessu maalii ishee haa godhu jettanii akka umurii zalaalamina himataa akka dhabne. Irdii mana keessaa osoo hin taane irdii fayyaa suuqirraa biti. Maadaam anariitti korkom habbaa fireesh isaan ni beeku. Fireeshii naaf dhiyootte sii fiddi ati immoo haphisteetu irraa wanni goota. Achi booda sii gogaa shaaqambaa gootee makiinaan daakkatta. Akkasii kun yaada kiyyaa nama viidiyoo daqiiqaa kana hunda qaaquu hin danda'u daqiiqaan jaayyuu baqiidha. Yaa rabbii akkam goonaree amma nu galuu didaba. Annaa kunoo akka kanatti baxadhee jira. Kunoo bishaanittiin hin godhina. Baaduu masanaa yookaan chapaatii masana roobii sanaatiin godhen. Kunoo irdii haga barbaadan haga fuulli keessa singoo haga sinfeetan sintu beeka wanta ta'eef ani haga nagaa godhee jira. Ani amma dafeen baxabbatu isuma yoo dalagaa kiyya xumure isuma dibadheen hojii kiyya makiinaa isaa oofa. Kunoo qodaa akkasitti naqattu. Qodaan akkasii kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Laastikii osoo hin taane laastikiitti naqiinaaf waliidha. Asumarraa mastara qaqaa. Qodaa xaarmushii geemanii keessaa nyaatamee dhume fa'aa hin gatina isa dhiqaati. Isa dhiqaati wanni itti naqa. Maqaan isaa yoo dhiqaati kaadhaa goskaati immoo itti baxadhaa. Shaaqambaa godhaa fuula keessanii isin jechuu barbaada. Ani immoo kaameeraa bahuu hin jaalladhu malee dibadhee fuula kiyyara jira. Dhugaa rabbii. Kaameeraa bahuu hin barbaanne maal akka ta'e hin beeku. Kaameeraa kana wajjin wal lollee jirra. Achumarraanis immoo kaampaanii yuutuubii kaameraan bayinii naan jedhee na dhorgee jira wanta ta'eef hiikartaa asumarraan iyyuu hin beeku kaa guyyaa tokko akka dingataatti yoon butamee ba'e malee ani dhugaa rabbii finnis ni naagamsiisaa ture. Xabaasaan illee ni jirti. Dhugaa dubbachuu wayyaa aga tokko sin tajaajila. Anamma eegan korkommii kana dibachuu jammaree narraa qannasee isin jechuu barbaada. Xabaasaan kun immoo akkaataatti namatti ba'u fuula keessan ho'aatiin fuula keessan kushinaa keessaa baataniin aduutti gadi hin bayina. Ani amma akka kanatti hin bakkalame tokko osoo waa hojjetaa jiruuti daa'imni arabaa mana barumsaarraa dhufte jennaan gadi ba'eetaniin ishee fuuchuutti ba'eetoo nyaata hojjetaa jiruuti. Nyaa shunkurtii mure achuma fuulli kiyyaa hin bakkalame siniin jedhaa. Alaa killa hundumaafuu keessi isaa nagaa haa ta'u siniin jechuu barbaade yaa jamaa yaa shabaab. Badaa fi korkom fees fi faayidaa fi sheekilloo ada fi tamaam saffidiif bishaan fees nadda fi bishaan qashim ada bishaan qashim waajit helo'a ada fi korkom ada fi chabaati ada fi roob ada fi korkom ada fi asal مرة في كويس بشان فيس زين أنت سوي كي أنت تقربينك ما لازم أنت دائما سوي شوفك أنت تقربيني أوكي ما في أوكي وقف. ما لازم واحد يوم سنين يوم سوي أنت تراي واحد شهر ولا 3 صبو ولا سنين صبو أنت تراي بعدين أنت واحد يوم سوي ما حلو. هذا إفتو كبر ما في زين ما يقولك انت. أول شيء واحدة ترايك شوف تقربك انت. وقت يجي انت بلاد ألتو عيش تاكل لا لازم شوي 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 أكل بعدين انت هرتا اتاكل عيش. زين حبيبتي يا شباب يا جماعة هذا في مرة كويس. هذا في بشان أليب شرب كركم بشان بتن في تمام
والله واجد كويس. انت تريدرونو شربونو، انا ما احبك، انا ما يشرب عليب، بس هذا في بشان فيس يسويه. انت ما عندك شيء شباتي ولا روب، ما عندك شيء في البيت، سوي أليف باودر. أليف باودر سوي، ماي وردة شوية سوي زين. انا ماي وردة ما في استعمل، بس هذا عسل روب، ولا انا ما يسوي شيء تاني. انت تريدني ماي وردة خلي فريجر، وقتي فيس مال انت ندف كلاس صفاي كلاس، خلي شوية واحد دجاج صغير سمسم ماتور تش تش سوي فيس مال انتي زين. بعدين كويس ودا قرنفل خلي ماي داخل يسوي فيس مال انتي في مرة كويس. ولا اول شكل مالنا واجد مشكلة بشان حبة حبة كل يوم يطلع، كل يوم يطلع. انا فيس كله ماي يطلع حبة حبة، بعدين بكرة يطلع، بعد بكرة انا قصي، بعدين دم يطلع، بعدين واحد دم يطلع، بعدين كله فيس حبة حبة يجي. بعدين انا استعمل كركم في عسل في روب، ما شاء الله عليك كويس. اي تمام، انا ما هقول كذاب يا معمل يوتيوب، انتوا استعملوا تقربونه. بعد صابون كركم ما شاء الله زين. انا اول صابون كركم استعمل، انا شوية استعمل بعدين وقفتني، انا وقفتني بعدين اداها اونلاين اشوف هذا صابون زين، هذا كريم زين، يقول كلام ناس. بعدين انا واحد كريم اشتري، بعدين ما في فايدة، انا كله فلوس كسارة ما زين قول كبر. بعدين واحدك يسوي كركم في فريش دكان اشتري، انا اتي مدام فلوس، بعدين مدام تجيبيني. انت تكلمتني مدام انت روح ماركت ولا راحتك دكان، انا ريت كركم حبة فريش، بعدين اجيبي. ما عنده شو، ما عنده واجد فلوس، ما 1 ريال، نص ريال انت كفك، نص ريال انت كفك. هذا في انت سويك، خلي داك الصحن التيابس سرير سرير سوي، هذا سوي انت سرير سرير، بعدين صفدك، بعدينك خلي سنين صبو. اذا انت سوي خفيف خفيف سوي، بعدين يجي يابس. اذا انت بلدين مال انت بيت مدام يكلي فوق صحن، بعدين على تو يابس يجي ما 1 يوم، 1 يوم خلاص صبو، خلي داخل شمس على تو يابس يجي. وقت يابس يجي بعدين انت سوي قلادة، انت سوي ماكينة، بعدين يجي فاودر ما شاء الله، يجي فاودر زين. نفرات ما لازم ما لازم هذا عسل، انت في شيء روب في شيء تبادي يسوي عادي ما في مشكلة زين. بشان فيس مال انتي حلو، اول قوي يابس على انتو يجي برابر زين. يا شباب انتو يسوي لايك مالنا يوتيوب مالنا، انا اريد انتو فاميلي مال انتو يا يوتيوب شانل يا عالم الدنيا زين. انتو سووا لايك، انتو سووا شير، ان شاء الله اشوف بعد فيديو مرتاني يجي بشان شهر زين. يا شباب يا بني ادم كله تمام. هذا في فيديو تلفون شوي شوي شلي، بعدين يجي فول تلفون فول يجي بعدين فيديو سوي واحد مكان كده. هذا فيديو في اشوفك انت سيدة استعملك، انا ما هكدبك حرام، انا حكيت انا اسوي فيس مالنا، بس انا ما اعرف، انا ما يقدر كاميرا يطلع، كل نفرات كاميرا ليش ما يطلع يقول انا ما اعرف، انا ما احب الكاميرا يطلع. ان شاء الله اشوف بعدين زين. يا شباب هذا سوي، هذا رشة سمسم، هذا يسوي لازم قد دبة سيدة سكر زين يا حبيبتي. يا اكون يا شباب هذا كركم فريش
ما في كركم مدام يجيبي داخل كبارد يسوي أنا ما مسؤولك. خلي اسمك يا ويلك يا أقول لك يا أخوي، هذا رجال ولا هرمة كله نفرات عادي ما في مشكلة هذا. بعدين انت سوي كركم في البيت أنا ما في مسؤول، انت كركم فريش استري فريش داخل دكان استري، أتي شوية مدام اجيبي داخل دكان فريش حبة حبة. بعدين انت تفاقي سوي يابس، بعدين هلو هيجي أنا ada كركم ما في داخل المطبخ، أنا واحدة فلوس استري زين حبيبتي حبة إيه يريدونو مرتاني أنا استري، بعدين أنا كله داخل اليوتيوب، بعدين انتو شوفونو، بعدين انتو سكرين شوت شلي، بعدين سمسم مدامتي مدام سمسم هذا جيبي يقول كلام مدام يجيبي زين إيه يريدو انتو ما في مشكلة. أنا أو داخل دكان رو